Ilmi namaa jireenya uumamaa isaa keessatti waa lamatu isa mudata. Tokko gadduu, tokko gammachuudha. Gan daawwattoota hordoftoota keenya viidiyoo akkaan onnee nama cabsu lama qabadhee isinii dhiyaadheera. Hamma xumura qophiitti na waliin turaan affeerraa qooti. Akkuma beekamutti ilmi namaa seenaa dhala ofii keessatti gaddaa fi gammachuun jiraata. Mee viidiyoo seenaa gaddaa gabaabduu tokko isinii dhiyeessi jalqaba irratti. Akkuma nama kamiituu dalagattee biyyaa ba'uudhaaf obboleettiin keenya tokko waggoota dheeraadhaaf biyya ormaatti xaarachaa turte. Erga xaarachaa turte bu'aa ofii arguudhaaf yeroo gabaabaa keessatti biyya galuudhaaf akka murteeffatte argine. Haa ta'uutii guyyaan dhuma biyya ofiitti galtee bu'aa dafqa ofii akkasuma maatii ofiitti argitu yeroo dhiyaatutti wanti yaadamne tokko mudate. Hunda keenya onnee cabse. Egaan maaltu mudate jettanii gaafii isinitti ta'uun hin oolu. Akkuma beekamutti akkuma nama kamiituu biyya abbaa ofiitti galuudhaaf bu'aa ofii arguudhaaf yeroo jettutti tikkeetta murattee akkasuma piroosesii ofii erga xumurattee gama eerpoortiitti qajeelte. Erga gama eerpoortiitti qajeelte akkuma nama kamiituu tikkeetti murattee dabaree ofii eeggachaa turte. Balalliin daqiiqaan muraasni yeroo hafutti iddoo taa'umsa isheetti wanti hin taane tokko ishee mudate. Innis maal yoo jettan onnee nama cabsa. Osuma teessee dabaree sa'aa ofii eeggattu duuti rabbii bakkuma isiin jirtutti itti dhufe. Akka nama kamiituu ciniinsifattee akka nama kamiituu hospitaala seentee osoo hin dhukkubsatin bakkuma teettee dabaree xiyyaaraa eeggachaa jirtutti duuti argamte. Isheen kun dhalattuu Itoophiyaa ta'uu ishee malee eenyu akka taate eessa akka deemaa jirtu namni beeku tokko hin turre. Obboleettiin keenya kun bakka teessetti erga duuteen booda namoonni eerpoortii keessa jiran suuraa kaasuudhaan faffacaasanii miidiyaa hawaasaa irratti. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya hanga ammaatti obboleettiin keenya kun eenyu akka taate akkasumas maatiin ishii eessa akka jiran hanga ammaatti wanti iyyaafatamee fi wanti mul'ate tokko hin jiru. Ammallee reeffi ishii hospitaala jiraachuu qofa dhageenye. Namoonni suuraa yookaan viidiyoo obboleettii keenya kana argitanii maatii yookaan fira itti barbaaddan galata rabbii irraa akka argattan abdii qaba. Wanti nama gaddisiisu guddaan guyyaa harmee maatii ofiitii fi gammachuu ofiitti arguuf galaa jirtutti taateen kun ta'ame. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya dhala namaa taanee wantoonni nu mudatu kamiyyuu hin beekamu waan ta'eef rabbiin bakka deemnuu fi haala itti deemnuuf nu haatisu jechuu malee wanti jennu hin jiru. Daawwattoota hordoftoota keenya oduma wal fakkaatu wantoota hin yaadamin jabaa tokko ammas isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Innis maalinni gammachuu osoo ati hin beekin mana keetti sitti ol seenuudhaan. Akkuma beekamu ilmi namaa yeroo hojii akkasumas immoo rakkoolee adda addaatiin biyyoota adda addaa keessa faca'am. Garuu inni kun raajii guddaadha. Nama miidiyaa hawaasaa irratti beekamu nama cimina qabu obboleessa keenya Raachee Tasfaayee yookaan Firidaantii Oromoo jechuudhaan namni ofii yaamu kun bu'aa bayii jireenya ofii miidiyaa hawaasaa irratti yeroo dheeraadhaaf nuu qoodee jira. Kanumaan wal qabatee dhimma obboleettii tokko nuu kaasee ture. Obboleettiin Raachee Tasfaayee waggoota 16 dura akka wal dhaban dubbatama. Waggoota 16 keessatti bu'aa bayii hedduu arguudhaan barbaacha isiitti osoo abdiin kutatiin ka'e. Obboleessi keenya Raachee Tasfaayee osoo bu'aa bayii ofii kana hin ifatiin osoo hin nuffin itti fufe. Deemsi waggoota 16 dhuma irratti milkaa'inaa fi gammachuu addaa ture. Obboleettiin ishee eessa akka jirtuu fi maalirra akka jirtu arguu danda'e. Kana qofaa miti daawwattoota keenya. Guyyaa har'aa taatee fi gammachuu miidiyaa hawaasaa guddaa tokko argaa jirra. Obboleettiin Raachee Tasfaayee waggoota 16 booda biyya abbaa ofiitti galtee gammachuu cimaan Raachee fi miidiyaa hawaasaa irratti argaa jirra. Hunda caalaa dadhabbii waggoota 16 guyyaa tokkotti gaafa jaan argan maaltu namatti dhagahamaan isinumaaf haadhiifamu. Obboleessa keenya Raachee Tasfaayee baga gammadde jechaa. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya taateewwan obboleettii keenya soda rabeetti buutee fi Raachee Tasfaayee viidiyoodhaan gabaabsee isin dubbadhaa. Amma xumura qophii keenyatti nu waliin turan akka raawwatan. Namoonni YouTube chaanaalii keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'an akka raawwatiin itti fufaa viidiyoon nu hordofaa. Egaan akkuma sagalee irraa dhageenyetti viidiyoon lamaanuu viidiyoo akkaan
bu'aa bahii cimaa qabudha. Mudannoo baay'ee jajjaboodha. Jalqaba irratti mee kan obboleettii keenya biyya Saa'ud Arabiyaatti amrii taaterra haa dubbannu. Obboleettiin keenya akkuma kiyya akkuma kan kee dalagattee guduunfattee haadha abbaa ofii ilaaluu waan itti dafqaa baate san arguu akkasumas immootu guyyaan biyya ormaatii biyya ofitti galan guyyaa gammachuuti. Eenyumaafiyyuu maatii kiyya arge jettee gammaddaa, bu'aa dafqa kiyyaan argattee gammaddaa, gabrummaa ilma namaa jalaa bahe jettee gammaddaa. Gaafa kana gammachuu kanaaf baatee wanta xiyyaan isin mudatu maatiidhaaf hangam ulfaataa nuufis hangam ulfaata ka jedhu baay'ee namatti ulfaata. Biyya Saa'ud Arabiyaatti akkuma nama kamiitu paaspoortii ofii sirreeffattee viizaa dhaattee tikkeettii murattee jechuu kiyya soori tikkeettii murattee sa'aatii tikkeettii eeggataa arti namni kun teessee sa'aatii tikkeettii bararaan hanga ga'utti taa'amee eeggatama. Bakkuma teettee hirkattee takka nama rafteetti haftee jedhama. Viidiyoo fi suura isillee akkuma argitan sanii maatiin ittiin argamne hedduu gadda onnee nama cabsuudha. Lammii Itoophiyaa ta'uu isii qofa adda baafame. Dhugaa rabbiitti obboleettiin keenya kuni rabbiin rahmataa godhuu fi waan guddaa nu barsiisu wayii lafa keessee guyyaan ilmi namaa itti du'uun beekamu. Deemnaa nyaannee dhuynee rafnee kaanee waan baay'ee godhuuf yaadna garuu rabbi azalli isaa gizeessitti dhufe bakka itti si fudhatu hin beektu jechuudha. Obboleettii keenya rabbiin jannataan haa qananiisu. Maatii yoo dandeessaa sheer godhaa itti barbaadadha. Maatii isii firoota isiillee rabbi jajjabinaa kennuuf hedduu gocha ulfaataadha. Namoonni akkasitti badanii dhumanii du'anii jedhan baay'eetu jira. Kan osoo rafan dalagarra oolanii bakka rafanitti hafan meeqatu jira. Kan osoo karaa deeman karatti hafan baay'ee jira. Hedduu nama gaddisiisa. Kan akkasumaan bira tarra inni biraa maali? Taatee har'aa taatee ajaa'ibaatti. Obboleessi keenya Raachee Tasfaayee yookaan pirezidaantiin Oromoo waan ajaa'ibaa akkasuma qabsoo jechuun ni danda'ama. Qabsoo jabaa waggoota 16 qabsaa'e bu'aa isaa guyyaa itti argatedha. Guyyaan isaa maalinni? Akkuma beekamutti dookumantarii amma Raacheen isin hojjeteera. Dookumantarii ofii keessatti rakkoo bu'aa bahii seenaa isa keessatti isa mudate gaafa laallu namni hundi imimmaaniin guutamaa turre. Rakkoo ilmi namaa hin dandamanne dandamatee darbe. Sadarkaa maatii dhabuutirraa sadarkaa rakkoo dhuunfaa nama dhabuutirraa waan baay'ee isa mudate. Kana qofa osoo hin taane kan rabbi fudhate maatiin akkuma jiru ta'ee obboleettii takkatti lafa addunyaa irratti isaa hafte guddifachaadhaan faranjoonni fudhatanii biyya Itaaliitti akka badan nutti himee jira amma jechuudha. Kan badanii kan fudhatanii deemanirraa iyyuu kan osoo waliin argin eessa akka jirtu sagalee waliin dhagee waggoota dheeraadhaaf turanii haa ta'uti guyyaa rabbii tokko miidiyaa hawaasaa kun gaariidha achirratti akka argatte dubbata. Hundumaafiyyuu bu'aa bahii qabsoo waggoota 16 takka jedhee lakkoofsise osoo ija hin argin osoo sagalee isii hin dhagayin taasiseen har'a akiiran dhuma guyyaa ofii obboleettii ofiitti argee viidiyoo suuraa nu maxxansee jira. Gammachuu ajaa'ibaa gammanneefi jirra. Maaliif jennaan namni foon ofii of cinaadhaa dhabee yookaan immoo obboleettii ofii dhabee jiraachuun hangam akka jireenya isaa keessatti gammachuun badu tilmaamuun isin hin dhibu jechuudha. Gammachuu sanarra deeffatee jira. Namoonni akka isaa amma asirratti maaltu batama? Barnoota guddaadha. Namoonni akka isaa mudannoo akkasii qabdan hedduutu jira. Ilmi namaa yoo xiqqaate yoo maatillee firoonni jalaa baduu baatanii iyyuu rakkoo dhuunfatiin bu'aa bahiin hedduu akka nama qunnamu bu'aa bahii san immoo injifatanii dhumarratti milkaa'uu akka danda'an wayii nutti agarsiise. So kanaaf jireenya keessan keessatti bu'aa bahii isinitti dhufu hunda akka mudannootitti ilaalaa malee kufaatiidhaaf of saaxiltanii harka ittiin kennatinaa jechuudha. Wanti hin furamne hin jiru addunyaa kanarra yoo duuti sirraa adda baaste malee rakkoo teessan. Yoo duutee jette silaa duutee jirta. Yoo lubbuun jiraatte garuu kaayyoo fi rakkoo bu'aa bahiin adda addaa akkasii mudatu mudannoowwan dabarsuun hin danda'ama. Obsa cichoomina yookaan immootu ijjannoo qabaatte wanti hin darbine hin jiru jechuudha. Raachema kanarraa ilaala. Kaleessa nama akkamii ture? Xiqqeenya isaatti eenyu isa cinaa dhaabbataa ture? Hojiilee inni kaleessa hojjechaa ture ilaala. Har'a immoo sadarkaa maaliitirra jira? Sadarkaa miidiyaatitti jaalatama qaba. Sadarkaa biyyaatitti isinii galee amala qabeessa naamusa qabeessa hojii ofii hin dalagata. Har'a nama sadarkaa bareedaa irra jirudha jechuudha. Kana malillee kan keessa isaatti cinqamaa ture obboleettii ofii kadhabe argatee jira jechuudha. Kuni maa inni cimina abdii kutannaa dhabuu
waan baay'ee keessa darbee as ga'utu nutti mul'ata. Kanaaf hundi keessan abdii hin kutatinaa waan gootan irratti rakkoo isin mudatutti harka hin kenninaa. Guyyaa tokko guyyaan sun hin darba waan ta'eef guyyaa san taa'aa eegaa irratti hojjedhaa. Haaluma kanaan barnoota akka irraa fudhattaniif kan isin dhiyeessa baay'isawwee. Kanaaf wanti nama mudatu barnoota namaa ta'a. Keerimaa fi wanni jedhamuuf maaliif waan guyyaa tokko yoo dandeettee dabarfatte waan san akka gaariitti jiramuuf yeroo namni waa namaan jedhu keerumaa fi namaan jedhama jechuudha. Hundi keessanuu ulfaadhaa galatooma. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya ani Hersii Waleetti Reedii Adam Tube viidiyoo kana namni isinitti tole laayik gochuun irraa fatina akkasumas chaanaalii keenya faaraa yoo taatan sabskiraayib godhaa. Maatii keenyatti dabalama viidiyoolee adda addaa fi odeeffannoo adda addaa tokko tokko qabannee yeroodhaan kan isin biraan ga'u ta'a. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa.